hojjettoonni mootummaa Itoophiyaatiin wal lolaa jiran gara wiirtuu biyyattiitti adeemaa jiranuu fi mormitoonni gara 9 ta'an immoo as Yuunaayitid Isteetsi keessatti waltumsanii jiran kanarratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa muddama keessa galanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi immoo akka dhukaasni dhaabbatuu fi yaada dhiyeessaa jirti, yaalii gochaa jirti jedha gabaastuu dippiloomaasii Sindii Saanii qopheessite jaallanneen akka ittaanutti ilaalteetti. Bulchiinsa naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi waggaa tokkoof gaggeeffame hanga Waashintanitti irra deddeebi'ee dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u kanneen kamisa darbee mana maree Yuunaayitid Isteetsi cinatti hiriiran duguggaa sanyii mootummaa Itoophiyaan gaggeeffamu ittiin jedhanii fi wal waraansa kana dhaabsisuudhaaf Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummoota tarkaanfii fudhachuu hanqatan kan ittiin jedhan balaaleffataniiru. Asuma Waashintan keessatti bakka buutonni riphxee loltootaa fi kan gareelee mormituu 9 mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed bakka bu'uuf gamtaa uummachuu fi mallatteessuu isaanii labsanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama isaaniin mootummaan isaanii akka injifatuu fi jiraattonni Finfinnee barbaachisaa taanaan meeshaa kaasuun naannoo isaanii akka eegan gaafatan. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeffrey Feltman Finfinnee keessa kan turan yoo ta'u imala rakkisuutu isaan mudatee jechuudhaan Ahmed Siliman dhaabbata Chatham House irraa dubbatanii jiru. As I understand it, he's partly there at the invitation of the Ethiopian government. So there could perhaps be an opening. There could perhaps be a scenario where there are discussions about, the possibility of a ceasefire, the possibility of finding a way. Akka nu badheetti beektaa hanga tokko afeerraa mootummaa Itoophiyaa biraa dhiyaateen achitti argame. Kanaaf karaan banamaan hangi tokko jiraachuu mala. Dhukaasa dhaabiinsa irra ga'uuf mariin jiraachuu mala. Rakkoo biyyattiin qabdu kan walitti bu'iinsaan alaa hammaataa jiru irrattis ta'uu mala. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa irra akka ga'an akkasumas gargaarsi dhala namaa uummata Itoophiyaa akka dhaqqabuuf Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Kan duraan ambaasaaddara turan Makiilaa Jeems raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. The U.S. has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine all of the progress and the promise of what Prime Minister Abiy came into office to do. And so we hope that this will not be squandered. United States yeroo hundumaa hiriyaa uummata Itoophiyaa yoo taatu muummicha ministeeraa Abiy Ahmedis dhugumaan deeggaraa turte. Wanni amma argaa jirru fooyya'insa argame hundumaa fi Dr. Abiy yeroo waajjira qabatan nan hojjedha jedhanii waadaa seenan san faallaa deemuun mul'ataa jiru yaaddessaa ta'eera. Wanni argame ituun diigamin yookaan hin manca'in Itoophiyaan nagaaf misooma biyyoota kutaa sanaaf qooddu deebinee agarraa abdii jedhu qabnaa jedhan. United States gamtaa Afrikaa fi michoota ishee kutaa sanaa akkasumas tokkummaa mootummootaa wajjin hojjetaa akka jirtu yoo ta'u dhukaasa dhaabinsa argamsiisuuf haala mijeessaa jirti jedhan Makiilaa Jeems. So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government, giving incentives for the parties to all come to the table and talking across the board. This is not just a one-sided conversation. Kanaaf wal ta'uun carraaqqiin gaggeeffamaa jiru kun danqaa gama dippiloomaasii mul'isuun mootummaarra dhiibbaa dabalataa gochuun kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti akka ta'anii dubbatan gargaara. Kun marii gam tokko qofa waliin gaggeeffamu miti. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF warra naannoo jiranii fi mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu dabalataa jedhan. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa rakkoo Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen wiixataarraa walgahii gaggeessuuf jira.